Itiyaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gara waltajjiitti nafeera. Dr. Abiy eega badhaasa kennaniin booddee achumaan qajeelfama hojiitiis nuuf kennu waan gabaabduu. Badhaasa jalqabaa, badhaasa gootummaa, badhaasa lammummaa, badhaasa sabummaa kan nu fudhatan kabajaaf jaalala isaaniif qabnu badhaasa kanaan otoo hin ta'in fedhii gammachuu onnee teenyarraa buqqite itti garsiifachuuf kan mul'isu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa. Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa naasimadha. Badhaasa obboleessi obboleessa kaahu. Badhaasa goonni fudhatu. Badhaasa gootota, badhaasa ilmaan abbaa gadaa. Hamileen ni xiqqaata. Hamileen ni xiqqaata. Hamilee hedduu galateeffannaa. Nusimidhaa obbo Lammaa. Itti aansee badhaasa kan fudhatu ergama Oromoon itti kenne lagaan cehee Oromummaa addunyaarraa miidhagsa jennee kan abdan kabajamoo Dr. Warqina Gabayyoo. Hamilee hedduu galateeffannaa Dr. Warqina. Itti aansee kabajamoo Dr. Alamuu Simee. Kabajamoo Dr. Alamuu Simee waltajjii naasimadha. Hamilee suuraaf madaaliyaa. Dr. Alamuu hedduu galateeffannaa. Itti aansee badhaasa beekamtii kan kenninuuf kabajamoo aadde Xayyibaa Hassan itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
hamileen ni xiqqaata. Haadha siinqee uffata aadaatii oli. hedduu galateeffannaa keessummoota keenya akkuma jenne amma ergaa gabaabduu kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa